بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنوت أخلاقا متدرين كنيارا متدري أف وريقو يوجين وريقما أف جتشوتا يعني التضحية تضحية جتشون نمتك لبو سادة برسيكني qabeenya isaa dabarsee kenne galata tokko yookiin harka deebii wayii irratti argachuun maletti kafaltii tokko irratti argachuun maletti jecha tadhiyaan akka hiika barnootaatti of kennuu yeroo ofii kennuu qabeenya ofii kennuu wantoota guddaa fi olaanaa ta'e tokko argachuuf yookiin kaayyoo guddaa fi mul'ataa ta'e bira gahuuf yookiin sawaaba akiraa barbaaduuf otuu qabeenya waan tokko galata biraa irratti argachuu hin barbaadin sochiin taasifamu of wareeguu yookiin wareegama of gochuu jedhama. Rabbiin warra of wareegan quraana keessatti dubbatee wanti Rabbiin jihaada isin irratti waajiba taasiseef akkasin milkeessuuf akkasumas wayattakhidha minkum shuhadaa isin irraa nama wareegamaa ta'e of kennaa ta'e akkasin irraa tolchfatuu fi Rabbiin ay waliyukrima naasan minkum bishahaadati liyakunuu misaalan ligayrihim fi tadhiyati النفس شهادة للحق واستئماتة دونه وإعلاء لكلمته وانت ربين أكنا من جهاد قدو كرا قديف أكنا موتا كان الرانم نقرين شهيدة تأني كرا ربي رتي ورى وريقمي تأني ورى كاني فكينية تأنوفي حق أفنمني دبرسي لبوسا كني جيش ربي والقبور رتي فكينية كتانيف ربي جهاد كرا قديجلا ويقول تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أكسر ربين وريقام أفكر فارسي إيقا حالة نموتا دبتي بودا حالة مؤمنتوتا دبتي بودا من المؤمنين رجال ربتي أمنا كيسا إيرة جرى بارجل إيرة أن تجرى والربي سانيتف وادا قلن كنقوتا حاجة ساني بهتا of wareegama of godhan jechuudha. Fakkeenya kana ulamaa'in yeroo dubbatan sahaabaa rasuula rabbii keessa alayhi salaatu wassalaam nama Anas ibn Nadri jedhamu isa qofa bakka 80 ol waraanamee rukutamee diramee kan ajjeefame karaa rabbii irratti fakkeenya isa fidu asirratti akkasumas kan ammoo wulii yookiin fuulduratti waadaa rabbii isaaf gale bahachuuf taa'ee eegaa jirutu jira. waan rabbiif waadaa galan hin deegne wareegama of godhanii jiru jechuuti. Rabbi warra kana faarsa wareegama of gochuun iddoo guddaa bu'aa of wareeguun lubbuu ofii dabarsanii rabbii kennuun qabu yeroo dubbatu rabbiin ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون والذكر ربي كيست يجيف من وان ساندو أن ست فكات جر ربي ساني برت فيادا hiree isaanii kennamnaa nyaachuutti jiru yookiin razzaqamuutti jiru jedhee rabbiin of wareeguun dabarsanii lubbuu ofii rabbii kennuun iddoo akkamii akka qabu dubbata jecha. Rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam akkas jedhaniitu waan rabbiin namoota lubbuu isaanii dabarsanii rabbiif kennaniif wareega dubbatan rabbiin bar of qabee jira nama karaa rabbii irratti bahin ibsatti akkas jedhe natti amanuu fi ergamoota koo dhugoomsuutu mana isaatii isa fuudhee bahe ani isaaf waadaa gale yookiin isaaf of qabe jedha rabbiin nama kana boojuudhaa fi sawaaba argatee deebi'uu yookaan ammoo jannata galchuun qaba jedheetu rabbiin waadaa gale eenyuuf nama karaa rabbii irratti du'eef inni kunis waamicha rabbiin of wareeguudhaaf nama taasisaa jiru
حديث لما تاكيست رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال جلو جرينينا موتا كيسا جرينينا موتا غاريتا كيسا إني توكو نم توكو كم فرد ساقبته كرا ربي الرد بكا ركون أرجمتي كان دفع ترجمو فتنو دراشي وكن هم ندفع أكباته كان أرجمو سنتو إسا غاري دا جلن أكسما سمو إني كم بران نم توكو قبينيا سا يوكين بوشاي سا ولا فرئي سا فرأته غارة تلبه بكا شين اتمرق أرقاتو أكي إيقته سنبودة صلاة زكاة كني ربي سا أبده وتوني حالة كان أنجرو كان آخر دوتي سا اتلوفت كان قلبي سا كيسا وانتقاري ملو وانتبران انجر سنتو إسا قاري لاجلان كنن نمتو أفوريقو دا عبادات أفوريقو دا أكسما سمو لبو في دبرساني كنود قبين إلى الكيسة رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال جلو ما نقصت صدقة من مال صدقة دبرساني كنون صدقة دبرساني كنون قبين هنير رسو جلن قبين نما جلان هرطيو صدقة كنن akkasumas garbichi tokko yoo dhiiseera namaa darbe cimina argata malee xinneenya waan argatu hin qabu akkasumas nam tokko yoo rabbiif jecha gad of qabe of tuuluu dhiisee gad of qabe rabbiin ol isa fuudhu malee hin hafu jechuutiin dubbatan kanneen kun of wareegama gad of qabuun jaahi yookiin ammoo darajaa ofii gadi qabaniitidha kan asirratti ta'u inni kunis of wareeguu barbaachisa utuu of nafsiyyaan namaa ol nama fuutuu gad of qabuudha asirraa kan argamu إذن تضحيان أف وريقون لما تقودما إني توكو التضحية المحمودة أو المشروعة كان كراغو دم ربين كان فارس جالة دا إني كنس اسم ربين أكنوت أف كنيني كراسة رتلو الليها قدر ريباسو داف أبنو تاولا إني كان برانك أبين كينيان تاولا نكون فكينيا سهيا مماتي إني لما تامو تضحيان إني لما تا إسا دواتي isa harama ta'ee jechuudha inni kun ismaal inni nam kun lubbuu isaa kennee hin du'a lubbuu isaa kennee hin du'a fakkeenya nama kufrii irratti lolu dhara dirree baasuuf lolu haqa jala dhaabbachuuf lolu akka dhugaan ifan baane gochuuf namichi deemu inni kun maal godha inni kun tadhiyaa arrabsamaa yookiin immoo gayru mashruu'a kan karaa hin godhamin kan hin ayyamamin dhara yookiin dubbii khayriin qabne ifa baasuuf kan dhaabbatu مال تتري كان رد كابي موسى دبتت رضي الله عنه نمشي تكو ترجمة ربي بردفيت يرجمة ربي كرا ربي رتلولو جتشون مال جتشون نتي نمني قرين آريدم تتدى قاهمي جنان لولا إني قرين أمو قدوبا فتشوف لولا يوكين أمو حالو وان الراقب حالو سابها تشوف لولا قافة كان رجمة ربي والجدي سلالي نمشي الأبتي قافة تاني جرا برنمني كرا ربي رتلو ليوكين أمو وريقم أفقود أجد أمو نما أكد بالربي لا إله إلا الله والتأق أفاف نما لوليتو كرا ربي رتلو ليجد أما هجأ رسول ربي عليه الصلاة والسلام مي إنه كان نغرغارو قبطيلتي كان أفران هائلالو تضحيان fakkeenyi isaadha inni tokko akkuma dura dubbataa turre lubbuu isaa dabarsee kennuudha lubbuu isaa yeroo dabarsee kennu namni wareegama of godhee bakka jirutti lubbuun isaa kun haqaaf kennamtee duutiin oolu sidas haqa ifa baasuudhaaf dhaabbatee yeroo jedhu inni kun lubbuu isaa wareegama godhee jedhama inni kan biraan ammoo at-tadhiyatu bil maal qabeenyaan wareegama ta'uudha qabeenya qabu kana otumanni itti bareedu otumanni itti tolu otuma jaallatu otuma itti gammadu dabarsee yeroo kennuudha يقول ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن إلى آخر ما قال ارجم ربي أرجاترني ارجم ربي أرجاترني أرجاء يروتان وان قبن دبرسني كناتي كان تراني ججال دبرسني كناتي كان تران وان إساني مرروا أكم حديث هدو كيست دبتن وان نبرجر تقو إسن نغافنان أني نما إسن الرأو الكاهتو متي إذا كان أمو أتو إسان نغافتنس دبرسني كان كنن ترى الرسول ربي عليه الصلاة والسلام إذن
qabeenya isaanii dabarsanii kennuun ergamaan rabbii qabeenya baay'ee waan argatan dabarsaniituma kennaati kan deeman duniyaarraallee gaafa deeman qabeenya addaa waan qaban hin qaban ture gaangee isaaniitii fi malee waan isaanii isanii du'an hin jiru fakkaata ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam kunis qabeenya ofii wareegama gochuudha isa kana ilaalchisee Abu Bakr yeroo hundumaa inni dura bu'aadha radiyallahu anhu fakkeenya ta'ee fudhatama qabeenya isaa hunda fidee kenne yaadi jedhu maatii kootiif rabbiif ergamaa rabbiin dhiiseef qabeenyi mararuun dinne qabeenya ta'aabee dafqee rakkatee fidate isa fidatu kana iddootti baasu beeka Abu Bakr radiyallahu anhu gaafa ergamaa rabbii gaafatan bakka sanatti baasee jechaadha inni kan biraa fi baay'ee barbaachisaan waa hundumtuu yeroodhaa wajjiniin irraa ahammi ta'a iddoodhaa wajjiniin irraa ahammi ta'a kana jechuun yeroo itti qabeenya baasuun barbaachisutu jira irra caalaa isa kamiyyuu caalaa yeroo itti lubbuu wareeguun barbaachisutu jira yeroo hundamti yeroo itti barbaachisu qaba akka bakka sanaatti jechuudha inni baay'ee nu barbaachisu at-tadhiyatu bil waqti li bazli al-ilm yeroo ofii dabarsanii wareegu nam tokko yeroo isaa dabarsee wareegee yeroo isaa kana keessatti beekumsa barbaachisu gargaarsa barbaachisu gochuuf jechuudha yeroo isaa kana keessatti wareegama godhee otuu yeroo isaa kun itti taphachuu ittiin akka barbaade ta'uu aara ciisuu aara galfachuu hojiidhaan ala ta'uu otuu nafsiyyaan isaa barbaaddu kana dura dhaabbatee kan yeroo isaa wareegama godhe inni biraan ammoo qaama isaa wareegama godha qaama wareegama gochuu yaa subhaanallah waan baay'eedha humnaan haadhaaf abbaa fi gargaaruu irraa kaasee hawaasa ofii dhaabatanii ibaadaa gochuu waan hamaa ta'e irraa deebisuu waan humnaan hojjetamee bu'aa fidu san rabbiif jedhanii otuu galata tokko hin barbaadin gochuun wareegama qaama ofii gochuu ta'a. Egaan mata dureen kun mata duree baay'ee barbaachisaa fi dhimmisiisaadha. Nam tokko kan inni bakka barbaade gahuu danda'u kanneen kana arfaniin gaafa wareegama of godhe ta'a. Nam tokko akkinni wareegama of hin goone wanti isa taasisu maalinni gaafa hojii isaa keessatti rabbiif jedhee kan hojjetu hin taane akkatti of wareeguu hin qabu. Inni rabbiif jedhee miti kan deemaa jiru. Gaafa waa hundumarra caalaa lubbuu ofii jaallatee of filatee of ittoo ta'ee waan tokko argachuu hin danda'u. Nam tokko of wareegama of gochuu hin danda'u. Akkasumas yeroo tapha qananii dalla'amuu keessa yeroo daangaa darbus akkuma kan yeroo rabbi irratti of amanuu dhabu rabbitti of amanuu yeroo dhabu jechuun waan hojjetu kanarratti rabbi irraa waatti argadhaa jedhee wanta jiru kanarratti rabbi irratti yeroo of amanuu dhabu rakkin akkasiiti isatti dhufa. Akkasumas iimaanii isaa yeroo dadhabaa ta'u of wareeguu dadhaba namni yeroo duniyaatti rarra'u faayidaa duniyaarraa argamutti rarra'u yeroo doqna ta'u kun qabxiilee akka of wareeguun namni hin dandeenye nama taasisanidha. Fuggisoon isaa sirriidha. Kana jechuun nam tokko yeroo duniyaarraa dhimma dhabu kana yeroo jedhamu akkamidha duniyaan qalbii isaa hin fudhattu hin hojjetataan kasabataa bakka itti baafamutti baasaa dastaa dhumti har'aa yookiin gammachuun har'aa qofti isa dura dhaabbatu akkasumas lubbuun isaa lubbuu gadi aantuu dadhabduu hamilee dhabduu osoo hin ta'in lubbuu cimtuu taatedha kan inni qabu rabbiinis walaa tahinuu walaa tahzanuu wa antumul a'lawna in kuntum mu'miniin jedha lubbuun mu'mintoota ol aantummaatti dhaga'a malee gadi aantummaan kufaatiin dadhabinnitti hin dhagahamu lubbuun isaa yeroo kufaatii keessa bilisa baatee qulqullooftu gaafa kana wareegama akka ta'u yookiin akka of wareeguu isa taasisa jechuudha. Inni biraan nama biraa jaallachuudha. Ofirra lubbuu ofiitiif dheebochuu osoo hin taane nama biraatiif waan gaarii yaaduu fuulduratti deemu. Niyyaa olaanaa ta'e oluwwul himmaa qabaachuudha. Kana jechuun maali nama waan guddaa yaadu yeroo ta'u namni nama waan guddaa yaadu yeroo ta'u waan guddaa yaadu sana bira gahuuf wareegama of godha. Namni jalqaba waan guddaa yaada yeroo sana waan sana bira gahuuf wareegama godha waan achiin akkasa gahu isa taasisu jechuudha. Nama gaggaariitti nama gadi yaadu osoo hin ta'in nama gaggaariitti yeroo hidhatu namni ammas akka inni wareegama of godhu isa taasisa. Isaan
diinii isaanii rabbiin assaruus ta'e jireenya isaanii gara halaalaa gara gaarii gara waan bareedaatti fidus ta'e wareegama of godhaniitu haalarra jiran jijjiiru iddoo guddaatti bahu isaanitti yoo hidhate namni iddoo gaarii ga'aa jechuudha. Akkasumas rabbiin wanti inni gabroota isaa warra cimanii hojjetaniif wareege dhugaadha jedhee sirriitti yoo qalbii isaatiin amane kunis akka inni wareegama of godhu isa taasisa. Dheebuu duniyaarraa yoo of qabe akka inni wareegama of godhu isa taasisa. Seenaa salafootaa akkuma jiranitti yoo dubbise akka isaan wareegama of godhanii deeman ilaalee isa gargaaraa jechuudha inni kunis. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam maal jedhu turan wareegama gochuudhaanis ta'e waan kamiinuu Rasuula Rabbiitu alayhi salaatu wassalaam nuuf hidhannoodha isaanitti hidhanneeti kan deemnu akkas jedhu turan laqad uuziitu fillah wamaa yu'zii ahadun وأخذت في الله وما يخاف أحد ولقد أتت علي 30 ليلة من بين يوم وليلة وما لي ولبلال رضي الله عنه ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال رسول ربي عليه الصلاة والسلام يرون مننا قانجرات كيسا وتنم تقرك فمان جره أني بلان نرانقها ما تري با يريب فمان تري dhiibbaan irra ga'ee azaan irra na godhaa turan akkasumas yeroo namni waan sodaatu hin qabne waa'ee rabbiif jecha baay'ee sodaachifamaan ture otuman akkasatti jiru nageenya isaanii wareegama godhan asitti argamaan rabbi sodaan isaan irra bu'ee balaan isaanitti bu'ee kun hundi haala jireenya isaanii iddoo ergaa rabbiin itti kenne bakkaan ga'uuf jechuudha. Anaaf Bilaal waan nyaannu otuun argatin guyyaa 30 faageenya ture. Isaan keessa waan Bilaal bobaasaa jala dhokfatee fidutu waan Bilaal bobaasaa jala dhokfatee fidu qofa aniif inni argannee nyaanna turree jedhu Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Egaan inni kun maal ture dastaa gammachuu akka barbaadan ta'uurraa wareegama of godhanii hamma argataniin of gahanii kaayyoo barbaadan bira ga'uudha. akkuma beekamu Abu Bakr radiyallahu anhu qabeenya isaa hunda kennuudhaan akka wareegama of godhe ta'uun kan beekamu osoo ta'u kan kana caala Rasuul Rabbi alayhi salaatu wassalaam dubbatan maal ture irra namni natti arjoome jedhan inna amanna an-naasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakr ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر سينا جرورت مال جرو نمني باية غلطنا الراقب نمني نتي أرجومي تلنا أولي أبو بكر تريجرا في صحبته نوجه صاحبته كيست ريانا كيست مچونا كيست قبينيكم أجروتي تي أستر جمال ربي قبعت باسنيت إذا نمتكو يرونا ما في نمت صاحبهم حالنا ما وجن تلوف haala jireenyaa wanna ma wajjin deemuuf waan khayriina ma yaada yeroona ma wajjin jiraatu wareegama of godhee jiraata jechuudha. Muulaazim qabeenya bichaa baasanii kennu osoo hin taane keessa isaa akkamitti akka Abaa Bakri ergamaa Rabbii jaallatu akkamitti akka inni isaaniif dheebotu waa hundumaa akka inni of dabarsee isaanii kennudha. Kanaaf ergamaan Rabbii namni of naaf wareegama naa godhee qabeenya isaa wareegama naa godhee kannatti arjoomee galata natti oole Abu Bakri ture kanaafu sida jaalallee dhugaan godhadha osoo ta'e isa kan namni nama waan gaarii yaadurraan fagaatu jechuudha asirraa isa kanatu jira Umaris radiyallahu anhu wareegama of godhaati kan ture qabeenya isaa dabarsee akka nam tokko keessa hin galle jedhee qabeenya Khaybar irraa argate qooda isaaf kenname otoo ittiin fayyadamin dabarsee miskiinotaaf kennee nam tokko akka keessa hin galle taasise kun qabeenya isaatiin wareegama godhe akkasumas Abi Xalahaan qabeenya baay'ee jaallatu Bayruhaa jedhamtu kan Rabbiin Qur'aana sababa isaatiin buuse baay'ee kan jaallatu dabarte miskiinotaaf kenne inni kan biraa hedduudha seenaan sahabotaa lakkaa'ameen numu Zubair ibn al-Awwaamis akkasuma wareegama of godheeti kan inni gara akiraa deeme kana ta'uutiin wareegama of gochuu isaaniiti kan seenaan isaan galmeessee jiru Anas ibn Nadri akkuma jalqaba irratti dubbanne innis wareegama of godheeti kan inni addunyaarraa deeme jechuudha. Egaan
wareegama of godhanii duniyaarraa deemuun yookiin wareegama of gochuun akkuma qabeenyaa fi waa hundumaanuu barbaachisu waa hundumaanuu akkuma barbaachisu yeroo keenya wareegama gochuun iddoo guddaa akka geenyu nu taasisa. Yeroon keenya darbu baay'ee nu barbaachisa. Aqliin keenya waan baay'ee irratti nu barbaachisa. Waan gaarii hojjechuun nurraa eegama. Wareegama nama of godhee waan guddaa yaadu kaayyoo yaadu sana bira ga'u rabbi nu haa taasisu. إذن أنقدر ستة ولتدي بنتي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.